Naannolee hedduu keessatti walitti bu'iinsi hammaachaa dhufuun gabaafame. Weerarri Liyyuu Poolisiin naannoo Soomalee godina Harargee Bahaa aanaa Cinaaqsan keessatti raawwatu torbee dabre keessatti itti fufuun namootni hedduu kan ajjeefaman tahuu gabaasni arganne ni ibsa. Aanicha keessatti haleellaa Liyyuu Poolisiitiin guyyoota 4 keessatti qofa namootni 17 akka ajjeefamanii fi 25 ammoo kan madayan tahuun beekame. Gama biraatiin ammoo Bulchiinsa Naannoo Kibbaa Magaalota Walqixxee Hawaasaa fi Walaayitaa Sooddoo keessatti walitti bu'iinsa uumameen lubbuu namaatii fi qabeenyi kan bade tahuu gabaasni naannicharraa argame ni mul'isa. Magaalaa Walqixxee keessatti walitti bu'iinsa Saba Qabeenaa fi Guraagee jidduutti uumameen lubbuun namaatii fi qabeenyi hedduu irratti miidhaan cimaan gahee jira. Magaalaa Hawaasaa keessatti torbaan dabre ayyaana waggaa haaraa uummata Sidaamaa irratti mormii jalqabame hordofuun tarkaanfii humnoonni mootummaa fudhataniin namoonni hedduu miidhamanii jiru. Zooniin Sidaamaa gara naannootti ol guddachuu qaba gaafii jedhuun mormiin ka'e booda irra gara walitti bu'iinsa uummataatti kan jijjiirame tahuu gabaasni arganne ni ibsa. Walitti bu'iinsa saba Sidaamaa fi Walaayitaa jidduutti magaalaa Hawaasaa keessatti ka'e gara magaalaa Walaayitaa Sooddootti ce'ee ture. Walumaa galatti magaalota sadan keessatti lubbuun namoota 15 kan darbee fi namoonni 100 ol ammoo akka madaa'anii fi akkanumas magaalaa Hawaasaa keessaa namootni 2500 ol kan buqqa'an tahuu biiroon dhimmoota kominikeeshinii naannoo Kibbaa beeksise.